akka carraa ta'e mee kitaabolee kutaa Oromiyaa biraatti illee barreeffame kan kitaabuma naannoo tokkoo gadi fageenyaan qoratee barreesse jedhee hedduu barbaadee arguu hin dandeenye. Kitaaba Dr. Nagaasoo Gidaadaa afaan Amaaraatiin Sayyoo Oromoo Taarikh jedhanii barreessantu hanga ta'e wayyaadha. Naannoo tokko irratti gadi xiyyeeffatee barreeffame. Akkuma kana naannoo Jimmaatti kitaabni Profeesar Muhammad Hassan barreessan xiyyeeffatee haa barreessu malee hanga hundeeffama mootummootii shanan gibee irratti dhufee dhaabbate. Kitaaboleen biroos kan Dr. Kataboon barreessan seenaadhuma Abbaa Jifaar qofa irratti gabaabbata. Seenaan gootolee biyya kanaa, hayyoota biyya kanaa, gumaachi biyyi kun Oromiyaafis ta'ee guutuu Itoophiyaatiif gumaache kan inni sirna gadaa keessatti qabu, kan inni amantii keessatti qabu, kan inni sirna dinagdee keessatti qabu baay'een isaanii awwaalame. Awwaalamuu bira darbee gootuma qabaayii sadarkaa jedhamu bira ga'e. Maaltu kanaan ga'e immoo tokko seenaan isaa barreeffamuu dhabuudha. Lammaffaa namoonni miidiyaadhaan leellisanu, kan baanariidhaan suuraa jaraa fannisanu, kan waa'ee jaraa labsanu dhabamuun akka waan goonni hin jirree ta'e. Ijoollee hiriyoota keenya kutaalee Oromiyaa adda addaatiin wal argina. Mee Jimma gootuma maalii qabaa jedhanii yeroo isaan nuun falman fa'itu jira. Sababa kana seenaan qoratamee ol ba'uun dirqama. Gootolee guumaa jara akka Abbaa Digga Abbaa Duulaa warra gaafa waraanni Taklee Hayimaanoot mootii Goojjam gara guumaa dhufu gibira gabbarii jennaan Abbaa Digga Abbaa Duulaa maal jedhanii maqaan Taklee Hayimaanoot Adaal Tasammaa jedhama. Maqaa mootummaati Taklee Hayimaanoot. Yohaannistu moggaase yeroo sana mootoleen mootummaa giddu galaa ijaaruu fi qabsoo godhaa turan mootummaa sadi ture. Yohaannis Tigraay irraa, Taklee Hayimaanoot Amaara naannoo Goojjam irraa, Minilik naannoo Shawaa irraa ture. Warri kun hunduu immoo walumattuu qabsoo guddaa qabu. Taklee Hayimaanoot dursee gara kibba dhiyaa kana to'achuuf hogga dhufu Abbaa Digga Abbaa Duulaatiin gibira gabbari jennaan lakki Adaal jechuun maqaa adurreeti. Gabbarri adurree immoo hantuuta malee gabbara biraa gonkuma siin kennuu jedheeniin. Achi kee gootummaadhaan lola guddaa lolli inni bakkee Ganjiitti hogganaa waraana Taklee Hayimaanoot Darasuu jedhamu wajjin gaggeesse. Namoonni guumaa hedduu qabsaa'anii kitaaboleen gariin nama hanga 6,000 achitti dhume jedha. Dhiigni guyyaa san dhangala'ee farda jilba dabarfatee jedhama. Yeroo dheeraadhaaf ummanni guumaa lafa sanarra fardaan deemee hin darbu. Maaliif jennaan lafa dhiigni gootolee keenyaa itti dhangala'eedha jedha ture. Dhaloollan irraa garuu gonkuma yaadataan jiru tasuma dagateera. Gootoleen akkasii jiraachuun warri biyya ijaaruu keessatti ga'ee guddaa qabatan asii miti hanga Aduwaatti loltoota hedduu hirmaachisan seenaan jaraa dagatamuun Abbaa Joobir Abbaa Duulaa seenaa guddaa kan hojjetan gaafa Xaaliyaaniin biyya kana seentu Oromiyaan akka guutuu addunyaatti beekamuu qabdi jedhanii Xaaliyaanii irratti imbaasii bananii Yaman irratti Keeniyaa irratti imbaasii maqaa Oromiyaatiin bansiisaa turan. Maaliif seenaa isaanii qalamni barreessuu dadhabe laata? Dagatamuun maaliif barbaachisa? Isuma jedhurraa kaaseen xiyyeeffannaa kanarraa ka'ee boqonnaa gurguddaa 5 of keessaa qaba. Boqonnaan jalqabaa seensaa fi seenaa Oromoo waliigalaa seenaa uummata Kuush kan dubbatu ta'a. Boqonnaan lammaffaan immoo Oromoon Maccaaf Tuulamaa eessa turanii, naannoo madda walaabuutii bakka kam qubatanii turan, gaafa sirna haaromsa gadaa achii ka'an immoo gara kamitti babal'ifatan, yeroo kam odaa beekan isaan irraa fuudhame, odaa Maccaaf Tuulamaa dhufanii qabatan, yoom naannoo kan ammoo odaa Bisil odaa Hullee irra qubatan seenaa waliigalaa achi keessa jira. Boqonnaa 3ffaa irratti hundeeffama mootummoolee gibee 5 hubannoonni hanqinni jiru. 5 gibee mootummaa 5 of danda'e qaba.
mootummaan jalqaba hundeeffamee limmuu innaariyaati achirratti barreeffamee jira tokkoffaa. Lammaffaan mootummaa guumay, sadaffaan gommatu hundeeffamee Jimmaa Abbaa Jifaar afuraffaa irratti Geeraan shanaffaa irratti kan hundeeffame. Hundeeffamnii fi adeemsi mootummootii kanaa hundinuu seenaa of danda'e qaba. Namoota gumaacha gurguddaa gumaachantu jiru. Mootummoolee gumaacha gurguddaa gumaachantu jiru. Isa kana kitaabicharraa akka dubbiftanuu isin affeera. Boqonnaan afuraffaan mootummooleen kun hanga kufaatii isaaniitti, hanga bulchiinsi Oromoo sammuu namaa keessa badee dagatamu tokko maaltu ture hanga bara Haile Sillaasee keessumaa hanga bara 1941tti maaltu ture waan jedhu bal'inaan irraa seera. Inni dhumaa amantiin Islaamaa yoom biyya kana keessa seene, kallattii kamiin seene, kallattii daldalaatiin, kallattii godaansaatiin, kallattii beektotaatii fi hayyootaatiin, akkuma kana yeroo inni limmuun seene, guumaa seene, gommaan seene, Jimmaaf Geeraa seene bal'inaan dubbadhee dhumarratti namoota amantii Islaamaa babal'isuuf hanga ta'e gumaachan dubbadhee kana hunda qorachuudhaaf yoo xiqqaate kitaabolee 40 ol ofii harkaan banee dubbise isa kaan kallattii biraarraan irraa fuudhe manguddoota immoo shanan gibee hundayyuu deeme har'aas keessa jiru Abbaa Jihaad Abbaa Maccaa Abbaa Hirranaatii fi warra isaanii wajjin turan Gadaa Maccaa kan limmuu warra jara beeroo jechuudha. Akkuma kana gommaan yoo xiqqaate manguddootii 15 ol dubbiseera. Guumaas manguddootii hedduu dubbiseera. Jimma keessatti Sheekh Ahmad Siraajii wajjin dabalatnee hedduu dubbisaa turre. Kana gochuudhaaf immoo kaka'umsa guddaa kan ta'an obboleessi keenya Gazaaliin, Shihaabuddin warri walii yeroo dheeraa waan kana mari'ataa turre ni jiru. Kitaabolee kan nuu kennanis akka Abdallah Ahmad obboleessa Muhammad Ahmad as keessa jira. Kitaaba baay'ee kan nuu kennaa turani hundi jaraatu galatoomanu. An wantan jedhu kitaaba kana dubbisaati hanqinaa fi qaawwa keessatti argitan yaada nuu kennaati deebifnee sirriitti haarassinee waan gulaalamu gulaallee barreessinee kitaaba siinee soofti koppii isaa yoo firkan keenyu akka dhaloonni Oromiyaa guutuun seenaa kana sirriitti dubbisu goona. Garuu dura marsaa tokko sirriitti edit godhamee komentiin dhufu hunduutti fuudhamee wanti fooyyeffamee sana booda dhaloota guutuu biraa ga'u ammasitti hardi koppii namni dandeessan hundinuu sirriitti dubbisaati yaada keessan nu gumaachaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitaaba kan eebbistanidha. Keessumoonni keenya gara waltajjii affeeramtanii dhuftan dabareedhaan kitaaba irratti mallatteessitanii kitaabni ammarraa eebbifameera bitamuu qaba. Bitamuunsaa gabaarra ooluunsaa shanan gibeetii fi guutuu Oromiyaatii fi guutuu Itoophiyaatii fi addunyaa keenyaaf diriiruudhaaf amma tokko jedhee galeera. Kitaabni seenaa shanan gibee hamilee kennaafi kitaaba seenaa shanan gibee hamilee kennaafi asumaan kitaabni kun afaan Amaaraatti, afaan Arabiffaatti, afaan Ingiliffaatti jijjiiramee seenaan shanan gibee akka addunyaadhaaf diriiru hamilee kennaafi nuti samma dandeenyuun afaan Ingiliffaatiif afaan Arabiffaa ogummaa keenya waan ta'eef gara kanatti tokko jennee qalama fudhannee jala teenyee hiikuudhaaf Injineer Gaalee Abbaa Booris nuuf eeyyamaa, seenaan shanan gibees nuuf eeyyamaa, dhalattoonni shanan gibees nuuf eeyyamtu kitaaba seenaa shanan gibeetiif hamilee kennaafi. Kitaaba seenaa shanan gibeetiif hamilee kennaafi bifa miidhagu bifa akkanatti bareedu kanaan seenaan uummata bareedaa kanaa, seenaan mootota bareedaa kanaa, seenaan dachii magariisaa fi dachii uumamaan badhaate kanaa bifa kanaan maaltu waggaa dheeraa kana akka ol hin baane isa dhokse jechuuf nu hunduu of gaafanna. Amma achi seenaan shanan gibee of duuba hin deebi'u maal jettu dhalattoonni shanan gimmaa. Shanan gibee kan kee oluma jennaan warra shanan gibee mootummaa Jimmaa galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaallanna. Haala kanaan kitaabni eebbifameedha. Seenaa kee lafaa kaas sa'aa bal'aa
feesbuukiif goote sanirraa seenaa shanan gibeetiif ni qooda akkam maal jetta dhalattoonni shanan gibee baay'ee galatoomaa keessummoonni keenya keessummoota bakkatti deebisuuf jecha dargaggoonni gara fuulduraatti as yaatan of duubatti nu deebi'aati iddoo keessummaa gadi nu dhiisaa gaa nuuf gala jaalalaa fi fedha seenaa keessanii qabdantu fuulduratti as isin fidee kaasee isin dhaabe bakka jirtanitti nu taa'amma keessummaa guddoo kabajaa shaamiin ibirootiif waltajjii dabarsuu fi